harmee ayyaa hundaan nageessisuu fiyyaa naadir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuu fiyyaa naadir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa Hundu dandeettisa abaatinnisu Oromummaa isaa namuun dakka mul'isu waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuu fiyyaa naadir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa Jira bilisummaaf namni gumaachine wareega lubbuudhaaf kan nuuf hin kennine waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuu fiyyaa naadir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa Nageenya keenya ulfina bakka jirtan maratti isin haadha qabu akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo kanneen biyya keessa fi biyya alarraa sagantaa kana hordofaa jirtan martinuu arraa keessummaan kiyya Profeesar Isqeel Gabbisaati. Profeesar Isqeel Gabbisaa waliin olmaa daddachaa arraa obbo Jawaar faa maal akka turee fi akkasuma immoo haasaa dhiyeenya kana pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatan ifa bahee fi akkasuma immoo hojiirraa geggeessuu qondaalota hooggantoota paartii biyya bulchaa jiru kanneen akka Dr. Lammaa Magarsaa fi Aadde Tayyibaa Hasan akkasuma Dr. Milkeessaa Miidhagsaa irratti waan jennu qabna haga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan kabajaan isin afeerra. Badrii Yusuf fi ogeessi kaameeraa fi teeknika keenya Abdii Jamaalis nu faana jira. Profeesar Isqeel Gabbisaa yaamicha keenya kabajanii yeroo muddamsuu kanatti waan nuuf dhiyaataniif ammallee ulfaadhaan isiniin jira. Tole Profeesar Isqeel Gabbisaa har'a obbo Jawaar faan mana murtii dhiyaatanii turanii mana murtii yeroo dhiyaatanitti garuu waan hin eegamintu mudate. Innis abbaan seeraa haga jijjiiramutti obbo Jawaar faan mana hidhaa keessa akka turan murtaa'etti kan gara mana hidhaa deebifamanii mee dhimma kana akkamitti ilaaltan Profeesar? Mana murtii dhiyaatanis jechuudhaaf rakkisaadha. Maaliif erguma jalqabeeti wanni kun Jawaar faa yakka qabaatanii miti. Yakki isaan balleessanii kanadha yakki keessan jedhee sirnaan kan itti himatame hin jiru. Manni murtii kunis murtii kennuudhaa fi bilisa ta'uunsaa hin beekamu. Kanaaf deddeebisaadhuma oolu jechuudha. Sababa barbaadaniiti mana murtiitti deddeebisaa oolu. Jawaar faa kan hidhamanii yakka tokkoon osoo hin ta'in ajaja siyaasaatiin mootummaan Itoophiyaa sana keessa amma dhiyoo kana keessatti akka mootummaa abbaa irree ta'uudhaaf adeemu namni hunduu walii gala. Sababa kanaatiif morkachuu danda'u, na gufachiisuu danda'u. Filannoon ani barbaadu, filannoo bilisa ta'e osoo hin ta'in, filannoo morkii qabu osoo hin ta'in, filannoo Itoophiyaa gara demokiraasiitti jijjiiru osoo hin ta'in, lafa morkiin hin jirre keessatti filatameera jedhanii aangoorra turuudhaaf karaa mijeeffataadha waan isaan irra jiranii. Kanaaf hedduu nama dinquun irra hin jiru jechuudha. Mana murtiiti jechuudhaaf hin danda'amu. Utuu mana murtii ta'e akka seeraatti deema. Akka seeraatti immoo ergii himatamaniiti. Himatamuun isaanii sun addaan ba'ee agarsiifamuudha qaba. Ergii himatamaniiti booda immoo guyyaa gabaabaa keessatti ragaan itti dhiyaatutu irra qaba. Muummichi ministeeraa kun illee kan gaafa aangootti ol bahe hiinee ragaatti hin barbaannu ka jedhe sun amma hidheetii ragaa itti barbaadaadha jira. Dubbiin kanadha. Ragaa adda addaa barbaaduudhaaf immoo
isaanumtu ragaa baay'ee kenniru. Maaliif qabeenya adda addaa qabeenya obbo Baqqalaanis haa ta'u Jawaaris haa ta'u qabu jedhan yookiin isaanitti walitti qabatamee jira kan jedhu hundumaa keessa sababa barbaaduudhaa fi waanuma isaan qaban hunda sakatta'aadha jiru. Sakatta'iinsa sana immoo waan irratti godhamu maaliif obbo Baqqalaan akka inni dhukkubsatee jiru dhageenye jirra. Harki isaa dhiita'ee jira. Qubi isaan harka mirgaarra jiru jal'atee jira. Mana yaalaatti nageessaa jennaan geessuudhaaf hin dandeenye dhiigarraa fuudhaniiti dhiigi sun hin deebine jechaa jiru. Dhukkubsataadha jira. Utuu dhukkubsataa jiruuti kun kan irratti ta'aa jiru. Kanaaf yakki amma otoo hojjetamaa jira malee isaan yakka waan hojjetan hin qabanii. Akkasitti kan ilaalamu mootummaa abbaa irreetu diriirfataa jira biyya sana keessa jechuudha. Tole mee kan biraa namoonni ragaa irratti ba'an shanan girdoo duuba ta'anii yookaan hagooydu duuba ta'anii ragaa ba'uuf turan illeen akka hin dhiyaatinitti mee isa kan akkamitti ilaaltan namoonni Jawaar irratti ragaa ba'an kun dhokatanii golgaa duuba ta'anii ragaa ba'uun kun ilaalcha adeemsa siyaasaa keessatti yookaan immoo Jawaar irratti waan deemaa jiru kana irratti hagam takka amantummaa agarsiisa Profeesar isa kana irratti yaadanuuf laadda. Waanuma nama jedhee wajjin walitti qabata. Akka seeraatti akkan hagam beekutti seera fagoodha akkan ilaalee beekutti yoo kan himatame yakka godhe jedhee kan himatame mootummaa ta'e yookiis nama mootummaa irra jiru yoo ta'e fakkeenyaaf muummicha ministiraatu himame yoo ta'e maaliif seera fuulduratti hunduu walqixxeedhaa miti. Hunduu walqixxee waan ta'e kan himame suni mootummaa yoo ta'e mootummaa sana kan himatu kan ragaa itti ba'us nama hojii mootummaa keessa jiru yoo ta'e mootummaan sun aangoo qabu sanatti itti dhimma bahee ijaa ba'uudhaaf itti deemaa jedhamee waan sodaatamuuf nama dhorkita malee nama idilee hojii isaa hojjetatu nama mootummaa keessa hin jirre garuu kan ragaasitti bahu hin mul'atu jechuun mataan isaa seeraa ala. Maaliif? Nama dhugaasitti bahu yakkitee ta'ee nama sigaatti bahu atis ija keessa ilaalte avokaatoon keessa ija keessa ilaalle dhugaa ta'uusaa mirkaneessuun seera ta'e utuu jiru nama mootummaa keessa hin jirre aangoo nama hin qabne aangoodhaan itti dhimma baheeti kan dhugaa bahu sana balleessuudhaaf hin danda'a miidhuudhaaf danda'a kan jedhu waan lafa hin barbaachisnetti namoota mana hidhaa keessa jiran kan dhugaasitti bahu garuu yakka kana gooteetta. Kan dhugaasitti bahu garuu arguu hin dandeessu jechuun seera ala. Seera gaafa siin jedhu seera Itoophiyaa duwwaatu hin ta'in seeruma addunyaa irratti iyyuu nama si himate nama ragaasitti bahe seera fuuldura dhaabbate mana murtii keessa taa'ee dhugaa dubbachuu isaatiif fuula isaa agarsiisee abukaatoo keetiin cross examine ta'uun dirqama. Yoo kana asii dhokatee dubbate wanni jedhe wanni inni agarsiisu sun maali jette yoo jette wanni inni waan dubbatu sana fuula isaa agarsiisee dhugaatti argeera jedhee dhugaa bahuudhaaf kan hin dandeenye sobaan kan dhiyaate jechuudha. Hiikni isaa kanumadha. Hiika gambiraa hin qabu. Osoo mootummaatti himatame ta'e irraati eegda irraatti tiksitaa mootummaa irraatti tiksitaa jedhama. Nama akka nama siyaasaa aangoo hin qabne fuuldura garuu dhugaa nama qabu ragaasitti ba'a ka jedhu itti dubbachuu hin dandeessu jechuun biyya seerri keessa hin jirre biyya seera ala ta'e seerri badee olaantummaan seeraa utuu hin ta'in olaantummaan nam tokko kan irratti guddataa jiru ta'uu isaati kan inni agarsiisu. Badri. Tolemee kan biraa amma hanga abbaan seeraa haara inni dhufanitti Jawaar mana hidhaa turu kun ammoo abdii Jawaar waan irratti xaxame kana keessaa baanii walabataan jiru waan dukkaneessa fakkaata Profeesar. Kabiraa namoonni baay'een adeemsi muummicha ministeeraa akkuma sirreefu kaastan Jawaar mana hidhaa tursuun filannoo kana kophaa isaa dorgomee injifannoo isaa labsatuuf waan karoorfate fakkaata. Mee isa abdiin gara fuulduraa abbaan seeraa haara inni dhufee adeemsi Jawaar Mohaammed faan haqa akka argatu adeemsi jiru maal fakkaata? Hagamta akka abdii qabaata? Mootummaadha miti wanti kun mootummaadha. Manni murtiis mootummaa keessa jira. Namootuma mootummaadhaan muudamantu hojjetaa jechuudha. Mootummaa keessa abbaan seeraa yoo hin jiru ta'e abbaa seeraa itti aanaatu jira jechuudha.
abbaa seeraa itti aana tokko duwwaatu hin ta'in iyyuu baay'eetu jira jechuudha. Maaliif yoo jette akka afaan Ingiliziitiin jedhanii yoo haqni kee sidalaatti ture haqni kee sun dhowwatameera jechuudha. Justice delayed, justice denied jechuudha. Mootummaan gaafa isaa mijateti mana murtiitti si geessee adeemsa seeraa yeroo isaa mijate godha miti. Akka seeraatti yoo abbaan seeraa hin jiru ta'e itti aana qabaachuutu irra jira malee namni himatamee seera malee mana hidhaa keessa taa'uun sirrii miti. Seera miti. Seera miti. Garuu walumaa galatti dubbanneerra. Biyya seeraa miti. Seerri hafeera. Kuniyyuu kan hin agarsiisu hamma abbaan seeratti muudamutti taa'ina eegi. Mana hidhaa keessa taa'ina eegi. Utuu dhukkubsattu, utuu harki keessa irratti dhidhiita'u, harki qobi keessa irratti dhidhiita'ee jal'atu, utuu kana qabduuti hamma naaf naa ta'utti, hamma naaf naa mijatutti turii jechuun isaa maal agarsiisa yoo jette Jawaaris ta'e, Baqqalaanis ta'e, namoonni warri hidhamanii jiran hundumtuu haqa argachuudhaaf, adeemsa seeraatiin haqa argachuudhaaf akka hin deemnedha. Kun ifaadha waan irratti dudubbannu yoo miti. Waan himatamaniif seeraan, waan adabamaniif seeraan, waan yakka isaan godhan seera fuulduratti hin jiru. Amma immoo adeemsa wanti nu haasa'aa jirru. Adeemsa sana keessattis immoo amma haqatu jalaati jal'ataadha jira jechuudha. Sababni isaa kun hundumtuu kan dubbiin isaa durattuu karaa seeraa durattuu waan himatan yakka kanatu bahe jedhanii waan godhan adeemsa seeraa keessa wanta deemuudhaaf jiru miti. Sababuma barbaadanii akkuma sila jedhe sababa barbaadanii abbaa seeraatiin jiru yeroo tun hangeenye bokkaatu roobuu didee maaloo jedhanii waan akkas akkasiitiin yeroo itti dheeressuudhaaf akka isaan deemaa jiran ifatti mul'isa. Durattis waa'ee seeraa miti. Durattis waa'ee haqaa miti. Durattis waa'ee yakkaa miti. Durattis taanaan dubbiin kun waan siyaasaati. Mootummaa abbaa irreen ijaarradhaa kanaaf kan na mormu hundumaa of jalaatiin baasa jechuudhaan malee nama kumaatamatu yakka ta'e biyya sana keessatti. Hoo akkas ta'e immoo nama kumaan lakkaa'amatu mana hidhaa keessa lixa himata hoo ta'e. Yoo akka mootummaan amma jechaa jiru yakkamtooti paartilee mormitoota duwwaa keessa miti nu keessas jiru isa qulqulleessutu nurra jira yoo jedha ta'e yoo hamma kanatu itti balleesseera yoo ta'e mootummaan kun silaati of ilaaluudha qaba ture jechuudha. Maaliif? Mormitoota hamma kana qabda yoo ta'e biyya tokko keessatti hamma kana himatta yoo ta'e kumaatamaaniiti himatta yoo ta'e yoo akkasitti deemta yoo ta'e rakkoo kan qabu siidha malee rakkoo kan qabu uummata miti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti haqa argatu ka jedhu haqa argachuudhaaf illee biyyichi biyya haqaa miti. Biyya haqa hin jirre keessatti immoo haqan argadha jettee itti deemuudhaaf hin dandeessu. Kana uummata Oromootu micciiree achi baafata malee uummata Oromootu sirni abbaa irree sirree nafxanyaa akka gadi hin buunetti akka gadi hin hordamnetti qabsaa'eetti hiiksifata malee mootummaa kana biraati haqa argata jedhee waan eeggatu hin qabu jechuudhaaf hin jedhe. Amma Profeesar gara qabxii birattan isin ceesisa obbo Jawaar Mohammad Fagaa rabbii cina haa dhaabbatu jecha. Obbo Shimallis Abdiisaa amma dura haasa'iin isaan godhan dhiheenya kana marsaa hawaasa irratti gad ba'uun afanfaajjii adda addaa uumaa jira. Inninis paartiin badhaadhinaa yookaan bilisiginnaan kan biyya bulchaa jiru kan ijaarameef uummata Oromoo aangeessuuf gaaffii isaa deebisuuf waan jiru haasaa isaa qabiyyee haasaa isaa san keessatti waan baay'eetu tuttuqame. Isa kana akkamitti ilaaltan dhuguma paartiin biyya bulchaa jiru Oromoo aangeessuu fi yoo aangeessa ta'e iccitii dila kana garatti qabatanii harka diinaa akka seenuuf maaliif taasifame Profeesar? Waan baay'eedha achi keessatti kan dubbatame irraa cicciteeti kan dhiyaate dhiyoo kana miti akka namni jedhu dhiyoo kana miti kan wannichi waraabame bubbulee. Kunis immoo yeroo Oromoo kana gargaaruudhaa fi haqa Oromoo deemsisuudhaa fi jecha beektota Oromoo dubbatanii amma miti yoo xiqqaate sadaasa keessatti kan waraabamedha jechuudha wanti kun. Gaafa sana egaa bilchiginnaan afaan maqaa Oromoo qabu ofirraatii baasee maqaa isa ODP jedhullee Oromoo Democratic Party isa jedhu sallaan isarlee ofirraa mulqee nuti bilchiginnaadha gaafa jedhu mormiitu keessaatii ka'ee ture jechuudha isaanuma keessattuu. Mormii sana keessaatii immoo tokko obbo Lammaa Magarsaasa har'aa keessaatii baasan sanatu Adaamaatti dhaqee yeroo isaan ijaaramutti jiran karaa isin irra deemtan kun isin hin baasu kun waa'ee Oromoo miti jedhee waan dubbate fuulumaa fuulatti Adaamaatti waan hin dubbatee fi namoonni baay'een isa duukaa bahu jedhanii waan sodaataa turanii fi kana dubbatanii jechuudha.
maqaadhuma Oromoo jedhu keessa haqxanii akkamittiin waa'ee Oromooti kan jedhu yaa gaaffiin waan ka'eefiti waan kana dubbate. Gaaffii Oromoo gurguddaa sana maqaa kaasee hin goona jedheeti kan inni dubbate. Mirkaneessuudhaaf hin goona jechuudhaaf kan inni kana dubbate garuu waan inni jedhe qabxii tokkotu keessa jira. Nuti aangoo irraa bu'uudhaaf osoo hin taane aangoorra turuudhaaf jechatii bilxiginnaa ijaarrannee jedhee kan inni dubbatate. EPRDFs kan nuti diigne aangoo akka nuti hin argannetti nu fuuldura waan dhaabbateef sabaaf sablammoonni Itoophiyaa akka hin arganneef dura dhaabbatanii jedhee keessumaa baasee ittiin yaada. Isarra darbee waan waa'ee Oromootiif waa gochuudhaaf itti deemnaa, waa'ee Finfinnee irraawwannaa, waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu garuma sanatti deemaa jennaa Finfinneerraa jedhee inni dubbatu suni ergasii maal gootere ji'a jahaa darbeera maal gootere hojjechuudhaaf yoo ta'e. Isa kaani gaaffii Oromoo isa gurguddaa sana akkaataa inni itti dubbataa jirutti deebi'eeraadha kan jedhu. Abbaa biyyummaa qaba Oromoon abbaa biyyummaadhaaf gaaffii qaba kan jedhu sana nutoo aangoorra geenyerra maal rakkatteree maal si barbaachise dhumeeraadha kan inni jechaa jiru. Gaaffii isa kaan hundumaayyuu deddeebisneerraadha kan inni jedhu. Kana caalaa waan jettu hin qabdu. Nutu godhee, nutu fidee, nutu jijjiirama kana fidee, nutu abbaadha. Kanaaf ka fuuldura keenya dhaabbatu yoo gara biraan jiraachuu hin malu kan jedhu ji'a ja'a dura iyyuu dubbateeti ture jechuudha. Yoo dhuguma wal bira qabne waan ta'eef yeroo sana waan ta'eef wal bira qabne dubbanne tokkoon isaayyuu waan hundee qabu miti kan inni haasa'e. Kan inni haasa'e waan deebisu gaaffii Oromoo, fedhii Oromoo sabaaf sablammootaa deebisuudhaaf akka inni dubbatu sana gochuudhaaf hirmaannaa Oromoo biyya Itoophiyaa sana keessatti itti baay'isuudhaaf yoo kana ta'e mee har'a waan godhame sanaa wajjin walitti qabsiisnu. Yoo dhuguma isaantu jijjiirama kana eegales ta'e jijjiirama kanas bakkaan gahuudhaaf galu yoo ta'e Oromoon ummanni Oromoo kanarratti amurteessu. Ummanni Oromoo amurteessu. Yoo Jawaar Mahammadtu yakkamaa ta'e bilxiginnaatu Oromoodhaa dhaabbata ta'e. Baqqalaatu yakkamaa ta'e bilxiginnaatu dhaabbata Oromoodhaa yoo ta'e. Yoo hangawoota adda bilisummaa Oromoo fi kaafa'oo hunda deeggartoota isaanii miseensota isaanii kanatti warra waggaa meeqa umrii isaaniitti fixetu haqa Oromoo dhiisee warra kanatu haqa Oromoodhaaf dhaabbata yoo ta'e ummanni Oromoo amurteessu. Kanarratti Oromoon hafaradun jedha malee waan sobaan guutamedha. Hojii sobaati waan irratti wal dubbannu miti ifa ummata keenyaa fuuldura waan jirudha. Eenyutu akka haqa Oromootiif dhaabbatu. Kanaaf waan jedhamu hin qabu siin jechuudhaaf hin jedhe. Kan biraa aangawoota hooggantoota paartii biyya bulchaa jiru keessaa tokko kan ta'an obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Lammaa Magarsaa dabalatee namoonni lama jajjaboon haareetti paarticha keessaa geggeeffamanii jiru. Adde Tayyibaa Hasanii fi akkasuma Dr. Milkeessaa Miidhagsaa yeroo ammaa paartii biyya bulchaa jiru kan bilisiginnaa keessaa geggeeffamu isaa itti gaafatamaan waajjira paartii bilisiginnaa kan Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa gaddaa OBN waliin turtii godhan keessatti ifatti dubbatanii jiru. Akka sababattis kan isaan kaasan Dr. Lammaa Magarsaa miidiyaa irratti wanni isaan dubbatan sun hanqina akka ta'ee fi akkasuma waan kana dhiifama akka gaafatamee diduu isaanii fi agartee namoota bakka isaan buusan kana duratti argamanii dhiifama akka gaafatan waan jiru kaasanii kan Dr. Milkeessatis akkasuma kan Tayyibaa ammoo naannoo bulchan keessatti rakkoo dhalateen komatamuu isaaniiti kan obbo Fiqaaduu Tasammaa Haasan Profeesar beesa kana akkamitti ilaaltan isin? Mee waa'ee isa obbo Lammaan dubbatee jedhan sanarraati akaanu yaadan hundi keenya iyyuu VOA irratti waan hin dubbate. Waan hamaa hin dubbanne achi keessatti kan inni jedhee madda marii kana ani naan galuyyuu. Bilxiginnaan kunis immoo paartii isa jiru diiganii paartii haaraa ijaaruun ani ittiin amanu yoo itti irratti dubbanne jedhames immoo amma yeroo isaa miti. Ummanni Oromoo utuu buqqa'ee jiru, ummanni Oromoo utuu rakkataadha jiru, gaaffiinsaa tokko iyyuu hin deebi'in yeroo ammaa kana keessatti hin ta'udha kan inni jedhe. Kun karaa maalii akka inni ta'e? Akka nama tokkotti paartii tokko keessa seenuunis achi keessaa bahuunis paartii sana qeequun biyya demokiraasiitii jedhamee dubbatameera. Amma namichi waajjira sana bulchu achii gadi ba'ee waan Lammaan jedhe akka ummanni Itoophiyaa sun irraanfatetti godhee kottuuti dhiifama gaafadhu jenneennaan dideedha. Maalirrattidha kan inni dhiifama gaafatu? Ittiin makamu
yeroon isaa amma miti jedheetaniin amanee kuni yaada ofiiti. Yaada ofii balleessa isin dhaabbachuu hin dandeessanii dhaaba keessan diigamuutu qabaa waan jedhu yakka wanta ta'e keessattuu hin dubbanne. Kun kan si agarsiisu waa tokkodha. Sinumaayyuu sagantaa qabu jarri kun. Sagantaan isaanii ilaa ammas kana keessa deddeebiin dubbadhaa bitootessa darbee jalqabee tanan dubbataa ture. Bitootessa kanaa jalqabee amma fulbanaatti namoota biyya sana keessatti waa'ee sabaaf sablammootaa dubbatan. Sabboontummaa of keessaa qaban, aantummaa uummataa of keessaa qaban keessumaatii immoo sabboona ofiin jedhanii kan waamanii biyya Itoophiyaa keessa balleessuu qabnaa jedheetti kan inni itti ka'e. Har'allee ilaali waan isaan walaayittaatti gochaa jiran. Waa'eedhuma sabboonummaa nutti hin kaasinaa. Waa'ee federaalizimii sabdanuu nutti hin kaasinaa. Waa'ee Itoophiyaa kaleessa duwwaadha deemsisnaadha kan isaan jedhan. Kana gochuudhaaf immoo yeroo muddamaa maqaa koovidiin ergii dhaabbatanii duuba isa duuba hamma fulbanaatti balleessuudhaaf tokko lama jedhanii sagantaatti baafataniiti itti deemaadha jiru. Amma kan isaan gochaa jiranii waa lamadha. Kan isaan dubbatanis waa lamadha. Kaleessa dheengadda ta'anii yeroo haasa'an kan isaan murteessan kanadha. Murtii isaan kennan. Tokkoffaa diinni yeroo ammaa kana TPLF-dhaa fi OLF-dhaa fi yookiin sabboonummaa warra lalisanidha jedhanii kana murteeffatan. Warra kana immoo wajjin hin teenyu jedhan. Akkuma waan amma Shimallis Abdiisaa dubbate sana keessatti yoo barbaachise ajjeesne, yoo barbaachise hiinee, yoo barbaannes bitannee jedhe. Isa kaan immoo yoo dandeenye amansiisne, isa kaan immoo burjaajessineeti irra ijaarrannaa nuti kanuma goonaa jedhe akkuma dubbate kaleessa dheengaddas walgahii isaanii irratti ta'anii kan isaan dubbatan kanumadha. Kan ajjeesnu ajjeesne, kan hiinu hiinee, kan bitannu bitannee waan bulchiisa bulchiinnaa kana lafaan gahannaa silaa gadhiisuudhaaf hin jirru mootummaan gadhiisuudhaaf hin jirru jedhee waan inni dubbatetu jira. Isuma ammatti nagaabatetti yoo deebisne kun egaa maaltu ta'a jira adeemsi biyyichaa maal jedhu keessatti kan obbo Lammaatiif kan Dr. Milkeessaatiif kan Xaayibaa yoo walitti qabne ilaalle tokkoffaa isaanoo keessa linne jechuun ODP keessa turan malee bilxiginnaa hin seenne isaan maaliif bilxiginnaa seenuudhaa fi foormii guuttee miseensa na godhii jettee itti galuu sirra jira. Aangoo dura qabdu immoo itti dabalachuudhaa fi amboo silaa walitti dabalamaniiru. Silaa filannoo ta'uutu irra jira. Yoomidha kan Lammaanfaan keessa galan. Lammaanfaa keessa hin galluudha kan jedhan. Garuu isaan kun hundi warra keessa hin seenin, paartii keessa warra hin seenin ariineerra jechuun qulqulleessaa jirra jechuun waa'ee olaantummaa seeraa oolchina jechuun namootuma paartii keenya keessa hin lixne hin seennu jedhanii jiraachuudhumtu irra hin jiru. Laal kan ajjeesnu ajjeesne kan hiinu hiine keessa turan kan ABO keessa turan mana hidhaatti guuran kan irraa ajjeefamu ajjeesan amma kan isaan itti jiranii mana murtiitti dhimma bahuudhaan mana murtii biyya sanaa waan haqaa kan hojjetu hin ta'in dhimma siyaasaa kan iddoodhaan gahuudhaaf deemutti ittiin hojjetataa jiru. Kun hedduu waan nama gaddisiisus nama mucaa godhattee mana keessa teessu nama waa tokko keessaa hin qabne caasaa kee keessatti himamtee tasituu Shaashamanneetti itti gaafatama maqaan kee kaka'eera ka jedhanii yoo dhuguma kanatu ta'e mana murtiitti geessu ragaa dhiyeessuu malee TV irratti dubbachuu maaliif barbaachise? Maaliif kana keessa waan iseen keessa hin jirre keessatti jiraachuu jedhanii maaliif barbaachise? Egaa jalqabee waan siif hime namoota sabboontota jedhaman jarra ammatti maqaa dhoofte sadan waa tokkodha isaan wal gidduutti qaban. Kan waa'ee isaanii simatan. Jarri kun waa'ee sabboonummaa Oromoo isa leellisu. Lammaa Magarsaa ODP kana kan uummanni Oromoo xireeffate kan nama godhee uummata Oromootti dhiyeesse isadha. Garuu utuu dhuguma uummata Oromoodhaaf hojjetu ta'e, uummata Oromootiif, haqa Oromootiif, gaaffii Oromoo deebisuudhaaf dhaabbatu utuu ta'e, kan Oromoo biratti isaan akka isaan fudhatamu godhe akka kana godhaniiti tokkoffaa ukkaamsanii lammaffaa lafa hin dubbannetti akkasii akka godheera jedhee dubbachuun maaliif barbaachise? Kan namas hin godhe. Nama fuuldura kanatti namas hin godhe kanadha. Garuu Jawaariin isoo jedhanii kara deemtuu moo maaloo jedhaniiti maqaa dhahaniiti dubbatu. Kan Milkeessaas waa'ee afaanii irratti, waa'ee lafaa irratti faallaa waan isaan jedhan nama dubbate sana sabboonaadha waan ta'eefiti keessaa baasanii kan Xaayibaa hedduu iyyuu nama gaddisiisa waan isaan itti himanii ilaa kunoo kanarratti himatamteetta kottuutii
walgahii kana irratti walgahiitii dhugaa bahe jedhanii waamanii dubbisanii mucaa dubartii kana fuudhanii. Waa tokko duwwaadha kan keessa jiru isuma sila siin jedhedha. Sabboonummaa balleessuudhaaf kaanee irraa ka jedhu keessatti warra ala jiran mormitoota warra jedhan sana raawwatanii of keessatti deebi'anii immoo of keessaatii sabboonummaa calaasanii baasutti deemaa jiru jechuudha natti fakkaata Badri. Toleme gaafii kiyya xumuraatiin Profeesar Isqeel Gabbisaa akkuma sirreef warra baantu ittan uummanni walaayittatis gaafii mirgaa gaafatuuf yeroo ammaa mormii jabarra jira. Hagammattis namoonni gara 20 gaan humnoota mootummaatiin miidhamuu isaaniitti odeessi garasii bahu kan mul'isu. Akka waliigalatti immoo biyyattiin raafama siyaasaa hamaa keessa jirti. Paartiin biyya bulchaa jiru xumurri isaa maal fakkaata? Kabiraa immoo falli maali Profeesar haala siyaasaa xaxaa kana keessaa bahuuf akka furmaatatti maal gorsitu? Hooggantoonni yookiis bulchitoonni zoonii walaayitaa lafuma ta'anittidha kan akka jedhamutti humna waraanaatiin yookiis humna tikaatiin marsamanii qabaman. Waan isaan dubbataa jiran immoo walaayitaan hiree isaa ofiin murteeffatee of bulchuutu irra jira jedhanii gaaffiiruma gaafatan sanadha. Gaaffiiruma sabboonummaa sanadha. Maal agarsiisa ree kun? Oromiyaa keessatti waan isaan godhan ilaalu sabboonummaa balleessuun nurra jiraadha. Walaayitaa irrattis jalqaban kan uummanni Itoophiyaa keessuma sabaaf sablammoonni cunqurfaman kun ilaaluun irra jiru waan Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru garuma keessan dhufaadha jira. Harma mul'ateera kunoo. Namoota taa'anii waa'ee hiree isaanii ofiin murteeffachuu waan uummanni isaanii gaafate sana bakkaan gahuudhaaf deeman nama tokko lolle nama tokko irratti hin dhaadanne nama tokko hin rifachiisne hojii isaanii hojjetaa namoota jiranii humna mootummaatti erganii hidhatanii iddoo sanaan ga'uun kanneen agarsiisaa jiru waanuman sila siin jedhu sabaaf sablammootummaa saba'antummaa waan akkasii kana hundumaa balleessutu nurra jira. Inni sagantaa baafatanii waan isaan itti deeman keessaatiiti kunis agarsiistuu tokkodha jechuudha. Walaayitaan waan walaayitaatti mul'ate waan Oromiyaa keessatti mul'ate kuni furmaati isaa maalidha kanatti jette otoo silaati hin taate rakkoon yoo jiraate rakkoon siyaasaa yoo jiraate silaa namni taa'ee mari'ata. Kanumadha siyaasni. Keessumaati demokiraasiitti kan deema yoo jetta ta'e demokiraasii keessatti yaadi adda addaa waan jiruu fi ilaalchi adda addaa waan jiruu fi ilaalcha sana wal simachiisuudha silaa hojiin. Isa kana gochuudhaaf mootummaan kun hin barbaadu. Karaa seeraa itti cufe. Karaa siyaasaa itti cufe. Karaa namni taa'ee mari'achuu gixxin godhee itti cufe. Amma wanni itti deemaa jiru humna duwwaadhaan itti deemaa jira. Waan humnaan sitti dhufe akkam goota ofirraa qolachuurraa kan darbe maal gochuutu danda'a? Haa ta'u malee akka jedhan immoo miti. Akka jedhan abbaa humnaas immoo miti. Achuma biyya sana keessatti mootummaanuma sana keessa bilxiginnaanuma sana keessa kun hin ta'u kun nun baasu kan jechaa jiran jiru. Sababa kanaatiif kan gochuurra jiru qabsoon itti fufa kan Oromoo. Qabsoon amma kan Walaayitaas kan Kambaataas Maaloos itti dabalama. Kan hunduma isaanii gaaffiin isaanii tokkittii waan taateef hiree keenya ofiin murteeffannee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuutu nu barbaachisa jedhanii yaada tokkoof galma tokkoof hojjetaa waan jiranii fi itti baay'ataa deema mormiin uummataa jechuudha. Mormii uummataa sana immoo gargaaruudhaaf mootummaan irratti hundaa'ee olaantummaa seeraan eega jechuudhaanii abbaa irrummaa ijaarrataa jiru kun akka hin taaneefiif namootni Oromoo taatan kan mootummaa kana keessaati humna tikaa keessa humna waraanaa keessa tuuta waraanaa keessa kan jiran hundumtu mootummaa kana hojjetan irraa dhiistanii deemuu qabaachuutu. Kan uummataa mormiin itti fufa. Karaa adda addaa inuma itti fufa. Inuma muddama mootummaan kun. Inuma lafaan gahama mootummaan kun. Maaliif? Ofuma isaa of takaalaa waan ooluuf. Amma immoo ofittuu galagala miti. Of keessa iyyuu lixe miti. Of keessaati iyyuu nyaachuu jalqabe miti. Warra gara sadarkaa gargar jallaa jiranii fi hooggantoota gararraa jedhee itti galagalee nan qulqulleessa jedhamini. Mootummaan kun fira horachuu iyyuu waan hin beekneef aangoodhaaf hattuu ta'uu duwwaa malee kana darbee waa tokko gochaa waan hin jirreefi qabsoon uummataa itti fufaa. Kan Walaayitaas, kan Kambaataas, kan Sidaamaas, kan Somaalees gaaffii tokko qabu kan Oromooti wajjin kun itti fufa. Hammi kun hundumtuu isuu mormuu mootummaa kanatu lafa qabata jechuun sobaan gadiiti. Haa ta'u ergaa nuti dabarsuudhaaf jennu mootummaadhuma keessa warri jirtan kun waan hin baasne kanaa wajjin waan hin deemsisne kanaa wajjin adeemsa hin fakkaanne kanaa wajjin adeemsa seenaadhaa fi hawwiidhaa fi fedhii uummataa wajjin faallaa deemaa jiru kana waanuma halkanii mataa sammuusaa keessatti itti yaade gadi baasee dubbachuu irraa kan hafe waan uummataa
waan namaa, waan namoomaa, waa'ee mirgaa, waa'ee seeraa, waa'ee siyaasaa, waa'ee fuulduree ummataa, waa'ee dhaloota borii ka jedhu dhimma kan irraa hin qabne sammuu dhukkubsataan kun Itoophiyaa irra turuudhaaf hin barbaachisu. Isinumtu warri mootummaa keessa jirtan maaltu ta'a waan ancinaan jetteef warruma mootummaa keessa jirtan mootummaa garmalee deemaa jiru kan mootummaa waanuma godhamuun irra hin jirre gochaa jiru kana ofirraa ittiin lafa kaa'uun isin irra jira jedheetananii dabarsa. Qabsoon itti fufu kan uummataa warri keessa jirtanis mootummaa keessa warri jirtanis kana nurraa dhaabuudha qabdu ofii keessaniif jettanii kana achi qabsoon uummataa isinirra galagaluunsaa waanuman oolledha jedheetin yaada. Tole Profeesar Isgaa'el Gabbisaa yeroo ariitii kanatti asitti nuuf dhiyaattanii yaada bal'aa nuuf laattaniif maqaa daawwattoota BBC'n irra deebiin ulfaadhaan isin galatooma. Galatooma isin leebadir. Tole daawwattoota keenya mariin Profeesar Isgaa'el Gabbisaa waliin geggeessine san gamma daawwattan ture. Egaa marii kanarraa hubannoon ni argattu jennee abdanna. An Badri Yuusufii Abdii Jamaal ammoo sagantaa kana to'achuun afaana ture galateeffachaa qophii biraatiin walitti deebinaa nagaatti hora bula. Nu inditamnu alagadani nu oromoda halu bekani arraban soba nu garbomsani lamu arraba ainun gomsani kan kalame kesarati simbiro barisi bosona marsi lenchicha bosona na dudu bisi wanu kesan jiru itti gabasi wanu kesan jiru itti gabasi almatakiya siya bambiya muratakiya siya bambiya Sakala wabonu gala aba omue murganu gala malmatakiya siya bambia onu dufe dinesa ofe akabo sonu lagarra ofe